Ulfaadha akkaawuntii qabattee? Qabadhee jiran akkaawuntii. Ulfaadha nuu jiraadha iyyuu. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa namoonni isheen barbaadan gastii keessa namoota baay'ee jira waan ta'eef asumarraan galchaa deemaara waan ta'eef lakkoofsa tokko barreeffadhaa akkuma namni seentanii sakandii 30 fayyadamtanii waan dandeessan gootanii baatu galatooma ulfaadhaa yeroon gastii isin ergu dafaa qabadhaa. Thank you. Ayyee laamidda lilba gana gaannufte. Ayyee bagana gaannoo eddan akkam nagaame qarshii 1700 Itoophiyaa. Laamid jedhee qabadhu. Lamid. Lamid okay Lamid dalil galatoomi bro ulfaadhu qarshii 1700 dalil. Itoophiyaa. Ulfaadhu nuu jiraadhu bro kiyya qabatteemi akkaawuntii. Ayyee sillinaa jira daa'ee qabaddeen jira abbansa. Ayyee mootii. Zanne ambo dhiifama ganammoo tokko qofan galchaa deemaa as jalatti obboleessi koo Ahmad Osman akkaawuntii haadhaa barreessaa jira darbee immoo obboleessi kiyya Nabil Sufyaan biyya jira innillee kaashaappii barreessaa jira waan ta'eef qabattanii warreen biyyoota Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtan kaashaappii sana waan dandeessan galchuu dandeessu kaashaappiin mallattoo doolaraa M Capital Marcos T Capital taasisaa fayyadamtanii waan dandeessan gumaachuu dandeessu galatoomaa zanne baga nagaan dhufte. Tole bagana gaannoo eddanii nagaa waan isiniif haa baay'atu. Ayyee qarshii meeqa galmeessu zanne? Ani 5,000 galmeessaa. Zanne eenyuti? Birrii Itoophiyaa 5,000 jechaadha. Maqaa zanne eenyu? Birrii Itoophiyaa 5,000. Ayyee. Zanne. Qarshii guutu. Thank you nuu jiraadhu galatoomi. Egaa namoonni jalatti nama filattee galchitaa naan jettan na of golchaa namni yeroo bu'uun nama tokkoon galchaa jira waan ta'eef na of golchaa dhiifamu hunduma keessanuu nan galcha. Ayyee naaf leet. Abdii akkami? Jira. Maka jiraatti. Mee sheerii godhaa hundumti keessan. Nama shan sheerii godhaa. Ayyee. Itti bilbilameera. Maaliif tokkoon galchitu? Maal goona gaa? Inni kaan as jalaa solaniin barreessaa jira. Mubeen dhimma kana abbaan qabateera asliin illee akkas. Deekee nagarre kan abbaa giddii na of golchaa. Abbaa giddii dhiifama gaa nagarre dhugaa rabbii. Abbaan giddii qarshii meeqa jedhani please dhiifama nagarree dhiifama abbaa giddii irra deebi'aa na barreessaa sheerii godhaa immoo namatti immoo sheer godhaa please hundumti keessan sheerii godhaame 10,000 okay abbaa giddii barreessi abbaa giddii asirshi Muhammad Sani Zubair na barreessi solan abbaa giddii faarmaasii Dubai irraa qarshii 10,000 solan nagaarta solan illee deeme 10,000 abbaa giddii qarshii 10,000 ittaansitee kibbinaan qarshii 4,000 kibbina. Thank you. Ayyee milkii Oromoo baga nagaan dhufte ulfaadhu abbaa giddii kabajame galatoon biroo. Ayyee milkii dubbadhu. Baga nagaan na eegdanii obboleessa keenya sooroo waaqayyo fuula isaatiin haa ilaallatu jannata isaa galchu. Birrii Itoophiyaa qarshii 10,000. Qarshii 4,000. Tole eenyu itti maqaa kee milkiidhumaan qabadhu? Milkiidhaan qabadhaan biyyarraan dabarsa garuu risiipsiniif kan erga rakkoon qabu. Qarshii 4,000 jettee? Qarshii 10,000. Kabajame ayyee ulfaadhu. Hundumti keessan sheerii godhaa koppii liinkii godhaa nama nuu fidaa galatoomaa ulfaadhaa. Qarshii 10,000 boontuu wallaggaa qarshii 8,000 barreessi solan boontuu wallaggaa. Dhageesse? Thank you. Ayyee koppii liinkii godhaa Biraanuu Addunyaa qarshii 10,000. Waalaikum assalam na eegal tokko. Biraanuu Addunyaa meeqa jedhe beektaa qarshii 15,000 Biraanuu.
Biraanu qarshii 15,000 achii kaatee ammas Saanchoo Abbiyyoo qarshii 17,000 ammas achii kaatee burtee qarshii 5,000 sheerii godhame warri kan thank you achii kaatee sanyii bunnoo beddellee qarshii 5,000 naa barreessi. Ani anuma kan jettu sun mee dhiifama guddaa wajjin maqaa keessan faana tunuu barreessitanii baay'ee gaariidha. Samiira dhiifama nama of kolchi giiftii kiyya. Maqaa keen Samiiraa edeen qabadha. Samiiraa qarshii meeqa? 5,000 Itoophiyaa. Samiiraa 5,000 Itoophiyaa. Akkaawuntii harmee isaa qabattee? Qabadhee jira Facebook irra. Kabajame nuu jiraadhu ayyee. Maqaan koo Nasraa Xaayirii okay? Okay, Nasreeffadha. Nasraa Xaayir jedheen qabadha. Galatoomi nuu jiraadhu. Nasraa Xaayir. Fadhaa sinirra. Bahir ayyee nuu jiraadhu. Okay, naafleet si galchee jira. Ayyee naafleet. Maqaa. Aduun dhaga'amu. Nan dhaga'ame dubbadhu. Obboleessa keenya boqottee fi rabbiin jannataa laatu. Qarshii Itoophiyaa birrii 15,000 seensisa. Thank you. Maqaan keenyonni dhiifama guddaa. Dhaga'amu. Iccitee ture mee nutti maqaa kee. Iftuu. Iftuu eenyu? Iftuu Masgabuu. Iftuu Masgabuu qarshii 15,000. Akkaawuntii masa qabadheera. Galatoomi nuu jiraadhu ayyee. Thank you. Ayyeetti bilbilamaa ture itti dawwalanii ayyee galatooma. Abdii Obsee Tashoomaa qarshii 1,000 itti solan eenyu Obsee Tashoomaa. Azilaaltu akkasii dubbisaa fi thank you warri kaashaappis barreeffadhaa warri akkaawuntis qabachaa deemaa galatoomaa. Namoonni mooreef dhuftan please armee obboleessa keenya kanaa jajjabeessuu barbaanna waan ta'eef sheeritu nuu gootanii baay'ee nutti tola mee sheer godhaa koppii liin godhaa galatoomaa baga nagaan dhufte obboleetti Dr. Abdus amman si galchanii eegi. Ayyee baga nagaan walitti wanti galchaniyyuu. Ayyee. Birrii akka Itoophiyaatti 5,000. Maqaan keenyunni. Taaddaluu Girmaa. Taaddaluu Girmaa 5,000. 5,000. Galatooma akkaawuntii qabattee? Qabanne nan qabadha ayyee. Ayyee bu'ii qabadhu warra akkaawuntii barreessaa tan barreessaa Abdus seekottu seeni. Aslii noo jiraanne asliin baasa. Aslii jirtaa? Aslii. waan jiru miti taa'edha. Okay. Oromoo koo dhugaa qabee jira. Deebisee barreessaa. Okay. Burtee baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eddan akkama oltan hundi keessanu. Tola mi'ootii godhadhu kan kee deebisaa raawwan. Nagaamu. Inni nagaama dubbadhu. Burtukaan guutamaan jedhama qarshii Itoophiyaa qarshii 3,000. Burtukaan guutamaa 3,000 tole nuu jiraadhu galatuuma ayyee. Tole. Abdii daqiiqaa tokko naaf kennu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii amma lakka ta'e bara akkaawuntii finnu faara birrii 5,000 Itoophiyaadhaan. Waan akka ta'e hin barreessittiin hima obboleessa keenya gidduu kaleessa nu jalaa boqotee awwaalameef armee isaa deeggaruuf jennee as jirraa armee sooraa jechuudha. Galatoomi qarshii meeqatti? Maqaan keenya Maqaan koo Sabboon. Sabboontu eenyu? Sabboontu Jimmaa.
qarshii kuma galatoomi galmeeffadheera. Akkaawuntiin kana haadhaatti qabattee taariyaa jala deemaara. Naan qabadhaa si gabbu'ee arreefin faarama. Ayyee qabadhu galatoome. Ayyee mulee baga nagaan dhufte. Ayyee abdi baga nagaan nu eddanii asumaanii obboleessa keenya boqotee fi rabbii jajjabinaa warra hafeefaa kennu lubbuunsaa jannatu jennaa yaada kana gochuu keessanii fi hedduu isin galateeffannaa waan goonu wallaalle nuuni. Waan dandeenyuuni bira akka dhaabbannu namoonni kan biraallee bifa Facebook irraanii sheerii gochaa jirra. Amma ani qarshii 5,000 Itoophiyaa nan qaqqabsiisa akkaawuntii ijoollee irraa fudhadheetiin jira abdi. Ayyee galatoome qarshii 6,000 ayyee galatoome. 6,000. Qarshii 5,000 Itoophiyaa jedhe 5,000. Okay 5,000 sorry dhiifama ayyee. 5,000 Itoophiyaa Mulgeetaa Tamasgeen jedhiitii qabadhu. Mullugeetaa dhan qabadha galatoome Mullugeetaa. Thank you. She hedduu isin galateeffadha. Solaan follow naa deebisi ati immoo. Solaan leensaa badhaadhaa qarshii 6,000 barreessi. Solaa jirta leensaa badhaadhaa qarshii 6,000. Hawwii baga nagaan dhufte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee salaata marti keessan mucaa nurraa boqoteef rabbi jannata firdawsiin isaa sharqamu qarshii Itoophiyaa kumaatanii. Maqaa keenya jedhee galmeeffadhu. Hawwii Xaahir. Hawwii Xaahir qarshii 6,000 meeqatte? 5,000. Galatoome akkaawuntii qabattee?